warri hidhannoodhaan qabsoo deemsisuu barbaadu kun hundeen rakkinni isaanii dimokiraasii sodaatu. Isaanis akkuma warra duraan bulchaa ture isaanis dimokiraasii sodaatu. Karaa hidhannootiin qabsoo hidhannootiin biyyi dimokiraataa tokkollee hin jiru. Abbaa irrummaatu dursee dhalata sirna qawweedhaan deemtu keessatti waraanni haala dimokiraatawaa ta'een in ajajamu. Haala farra dimokiraasii ta'een ijaarama waraanni. Waraanni kun immoo gaafa dhufee aangoo qabatu sirnuma of keessatti beeku sana uummata irratti diriirsa malee haala dimokiraatawaa diriirsuudhaaf hin taa'u. Saboota Itoophiyaa hafanis dabalannee qabsoofnee federeeshinii kana dimokiraatessinu dogoggora xixiqqoo mootummaan godhuutti fayyadamu warri qabsoo hidhannootiin deemuu barbaadu kun of eeggannoodhaan uummata qabuu qaba. Uummata kabajee uummata mirga uummataa kabajaa sana agarsiisuu qaba. Yeroo waa xiqqoodhaan illee mootummaan dogoggoree mirga uummataa tuqu sun warra qawweedhaan malee homtuu hin danda'amu laali waan isaan si godhanii jedhu sanaafitu hidhannoo ta'a. Dhaabbileen poolitikaa Oromoo hafanis warri keessattuu karaa nagaa qabsaa'uu barbaadan akka kanatti hin ta'u. Akka amma wal falmaa, wal mormaa, waliin oodaa, walirraa cal'isaa, walitti mufachaa deemnu kana hin baasu. Dimokiraasii keessatti wal ta'uunis jira, wal mormuunis jira. Maal irratti wal taanaa, maal irratti wal falminaa kana irratti taa'anii mari'achuu qaban. Taa'anii mari'atanii kana adda baafatanii waan irratti walii wajjin hojjetanii fi waan irratti wal dorgoman adda baafatanii sana uummataafis beeksisanii waan akkasii irratti wal dorgomna, waan akkasii irratti waliin hojjenna. Mariin biyyoolessaa kun dimokiraasiitti ce'uudhaaf karaa hin cira jedheetan amana. Waan irratti wal ta'uun dadhabame mana keessa teenye mari'annu sana keessatti irratti wal ta'uun dadhabame uummatatti dhiyeessinee murtiin uummataa maali jennee gaafachiifnee murtii uummataa sanatu hojiirra oola. Wantas keessa jiru wanoo tokko gara lama jechuu waan hin dandeenye guutummaan manni isaa kan baatu. Waan tokkitti uffata qaama keenya irraa malee waan fudhannee irra hin qabnu. Kan qonnee galee jiru, kan qabeenya qodaa kan qabnu, kan dachaa darbii bita'eetti jireenya ajee umurii guutuu baratti lakkaa'e. Kan ifa bahee beekame callaaf girdii waan tokko kana jee erga kootti cabbaxeeru waan tokkitti hin qabu. Leexaa koo makiinaatti baasanii du'aa kootu ba'ees. Du'e kana caalaa maal naa qabsaa'u, naan ajjeesanii naa qabsaa'u. Xinnaa garaatti hambisanii qabsaa'u. Qabsoon akkasidha. Qabsoon of wareeganii qabsaa'u. Lubbuu namaa taasaanii miti qabsoon. Dhiiga namaa dhangalaasanii qabsaa'u qabsoo. Minaa hin hafne, qodaan mana keessaa nafne, hom tokko nafne, lubbuu nama qofa annaa bahee jiru. Rakkoo kana immoo narra geessise shanii abaa'uudha. Kodaan koof jiruun koonni gaa wal ilaalu bira tilmaamni kodaa mana kana keessaa biiffeen kodaa isa guutuu wajjiniin deebiliin dinki algaan madaddaraan lafa gabaatti gadi baasanii isaa gubani. Miidhaa kanatu narra ga'ee kaa bira koo qansiraa hojjedhee baddaaf gammoojii walitti deebiin qabeenya kana walitti qabadheera bira koo. Barbadaan ammoo kanaa moo narra bu'e abidda ammoo kanaa moo narra bu'e ijoollee kana waan inni ittiin maaliin barsiisamu maaliin guddisamu eessan geessamu akka wantaa jedhani yaadoon na bitaa jira kana dhagaa badiin narra ga'e. Namni uummataaf qabsaa'u Oromoo irratti uummata irratti miidhaa irratti hin geessisu qabeenyaan gubu hin qabsaa'ee Oromoof hoo qabsaa'e akkamitti kun ta'uu danda'a firakko akkamitti nu boosisa akkamitti nu beelessa Oromoof hoo qabsaa'e.
walgahii dhufeen otoo hin galaa jiru cabsee bakka jedhamu tokkotti natti marsanii meeshaa narraa fudhachuuf yaalii geggeessanii dhukaasa warratti banne rasaasa sadiitiin na rukutanii rasaasa sadii irratti immoo saanjaadhaan na waraananii iddoo ani kufetti harka na cabsanii asiin harma koo jala rasaasa na tarsaasanii somba gadi na baasanii du'eera jedhanii na dhiisanii tokko. Diingatuma dhufanii nama torba ta'anii shaneen kun mana na qabatanii ka'aniiti mana barumsaa na geessanii mana barumsaa kanatti na dabaddabanii na reebanii na cabsanii na dabaddabanii dhaqna koo wayyaa narraa baasaniitu dabaddabanii lubbuu na keessaa baasuu ga'anii ka'aniitu gidduutti konkolaataa wayitu dhufe jedhanii Waaqayyo na baasu. Komaanti poostii dhufe jedhaniitu konkolaataan sun gaafa hursuuti iddoo qabachuuf bahanii gaafa isaan qajeelaniiti inni tokko na biratti hambisanii inni tokko baddu baasee dhufan baddu baasii kottudhanii amma bakka qullaa si hinnee si garafnee waan jette himuu diddee ati mootummaa wajjin hiriirtee jirtaa Oromiyaa keessatti aangoo mootummaa burkutaa'ee jiru ati immoo as keessatti aangoo mootummaa kana ijaaraa jirtaa kan jedhuutiin si ajjeefnanii kaanii tammasitoonni bilbiluuf ol galagalee jennaan ichumarran foddaadhaan utaaletaniin bahe otoo midhaan bishaan hin jedhiin dhokadheetanii caakkaa guyya sadii buleen guyya sadiitti midhaan qammasee isaa booddee dhiigni na balleessee akka hin taanetti achi baheetanii mana namaatti baqadhee ka'eetiin torban tokkotti iddoo kanatti dhufee waajjira kanatti harka koo kennadhe. Abaa'oo shanee kana qofaa miti finxaaliyyiin tibbanuma kana Amuruu keessatti lubbuu nama bal'aa ajjeesaniiti jiru. Qabeenya hawaasa keenya gubaniiti jiru. Jaardagaa jaartee keessatti qabeenya hawaasa keenya bal'aa gubaniiti jiru. Namoota bebbeekamoo ta'an bal'aasaa ajjeesanii jiru jechuudha. Baay'ee kan nama dhibu karaa tokko abaa'oo shaneetu uummata keenya saamaa karaa tokko immoo finxaaliyyiitu hawaasa keenya dararaa jechuudha. Dhaabbannee uummata keenya saamu uummata keenya du'u ilaaluu hin qabnonnee gara opereeshinii kanaatti galamee jira. Opereeshinii kanaanis naannoo 433 shanee ajjeesuu dandeenya jirra. 97 madeessinee jirra. Shanee 115 to'annee jirra jechuudha. Humna badii shiftaa ergamtuu juuntaa kana qe'ee kana keessaa qulqulleessinee misooma keenya saffinaan hojjennee badhaadhina maatii hawaasa keenyaa jiruuf jireenya hawaasa keenyaa jijjiirraa kan jennudha.